Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoo isa ganama kana immoo nu gargaare guddaa goonee Waaqayyoon galateeffanna. Akka dubbisaa jira Waaqayyo. Jedhaa ka. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf namoota yeroo hundumaa Waaqayyoo maal barbaadaa? Fedhii Waaqayyoo maal yoo jennu Waaqayyoo maal barbaada yoo jennee Waaqayyoo nuun barbaadaa, waaqeffannaa keenya barbaada. Mitire yaa kanaafi dadammaqoo ta'a booddee isinittan dubbadhaa wal duukaa jirra waan ta'eefi garuu namoota dammaqan namoota gagammadan barbaada Waaqayyoo. Daawit gaafa dubbatu afuula Waaqayyoo dura nan taphadhaa jedha Daawit. እኔ በእግዚአብሔር ፊት እጫወታለሁ ነን ተበዳ ዋቀ ዱረቲ ነን ተበዳ ኢጆለን ፉለ ባሴ ዱረቲ ተበኔ ዱኩሰቱ ፈያን ቀብዱ ረኪነ ቀብዲ ሙጫን ፉለ ባሴ ዱራ አሲፈች ዳኢምቴ ኩፍቴ ተበቴ ዋጀቱ ፈያን እሺ ኤገማዳ yes ergaan kun keetika Yesuusif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf saba koo guddaa baay'ee isin tajaajilutti nan gammadaa. Waaqayyo immoo yeroo gaarii akka nuu kennu nan amanaa. Ariifatinaa suuta isin jedhinaa. Waaqayyo gaariidha. Mee Waaqayyo gaariidha jedhame. Yaa mee hundi keessan hin jedhinaa namumti lamaan tokko abbaan darabee jedhame Waaqayyo gaariidha jedhame. Yes, hallelujah. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha. Ameen. Cabboofneen teenyu akka cabboofneen teenye an akka keessa miti mucaa baadiyyaa waan ta'eef nan beeka. Abidda xinnoo tokkoon iddoodhuma xinnoo tokkotti qabsiifna. Caakkaa guddaa gubuuf hundumatti dhandhee abiddan keenyu xinnoodhuma tokkotti keenya hunduma waliin ga'a. Isinii galagaa. Na abiddi xinnoon tokko yoo si keessa jiraatte achi gaala. Isiniin galle. Na Yesuus gooftaadha. Kanaaf abidda xinnoo tokko bosona guddaa tokko gubuuf hundumatti abiddan baatanii xinnoodhuma tokko fidanii muka kibriitii tokko fidaniitu xinnoodhuma tokkotti hunda bira ga'a. Namni isin bukkee jiru kuni nama rafuus ta'uu danda'a, nama dadhabees nama abdii kutatees ta'uu danda'a. Har'a garuu si bukkee taa'uu duwwaadhaan Waaqayyo akka waa godhuuf. Yaa ati nama dadhabaa miti ati nama jabaadha. Kanaaf sirriitti Waaqayyo akka dubbisaa jabaa nutti dubbatuuf namni garaagarummaan hiyyeessaaf sooressaa gabaa dhaqee hiyyeessi feestaalitti waanuma xinnoo tokko bitatee gala. Sooressi immoo konkolaataa guuttatee gala. Kottaa mee lafa kana kan jiru hundi keenya sooressa Yesuus. Dhuftee duwwaa keenya galii waa qabadhuu galila waa qabadhu. Waa. Yaa fuula Yesuus dhuftee fuula hafuura qulqulluu dhuftee yaa akkasumatti hin galin. Kun immoo charchiin apostolic charchiidha. Akkasumaan miti yaa mitire wama bakka wal harkisaniituma dhufan tokko miti. Charchii humnaati. Power. Hallelujah. Yes. Kanaaf namoota akkasii waan ta'aniif qophaa'uu qabdu jechuudha. Jalqaba qophaa'uu qabdu jechuudha. Dhaga'uudhaaf qophaa'uu qabdu. Reedii ta'uu qabdu. Sammuun keessan yaadi keessan dammaqaa ta'uu qaba. Ameen. Nama isin cinaa jiru nagaa naa gaafadhaal tokko. Hallelujah. Ati eenyutti hin jedha calmeedhaati. Ana jechuun jechaadha. Jedhani ka ana jechuun abiddatu narra jira. Hallelujah. Namni si bukkee taa'e kun jedhani ani nama jabaadha jedhani. Yes. Ittima jechuun akka aarsitaaf an barbaadan nama si bukkee kuni akkuma bakka just namni yoo walii galee baay'ee jabaa ta'u aktiiviin ta'u namni yoo walii galee namni yoo dorgommii qabaate namni jabaa kan ittiin jedhu. Yaa kanaafi dorgomaa ta'a tokko tokko jedha gidduu tan ta'eef ati immoo hafuurri sirra jiru sun isarratti daayivartii ta'uu qaba, tuquu qaba, dibuu qaba. Ameen. Dhagaa jirtumi. Yesuusiif galanni guddaan. Kanaaf isinan tajaajila yoo jabaattan yoo waan gaarii baafachuu dandeessanii nan dubbadha. Yookaan immoo xinnuma dubbadheen obboleessi keessan maafan miidhamaree. Anis ofuma eeggadheen dafqa utuu hin baasin shamisii koo utuu hin balleessin suutuma hidhee immoo galagaanis rakke. Isinii galaami. Yoo isin immoo gaa waa barbaaddan immoo hin dhufa harki Waaqayyo. Yaa akkas kanaaf harka keessan qabaate kanedhaan abiddatu narra jiraatti. Ani namni si bukkee taa'e kun jedhani ani nama jabaadha. Har'aa kaasii na barii maqaa Yesuus hin jedhani.
humni waaqayyo jedhani addana jira, as jira, narra jira, na keessa jira jedha. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Amma aymaati gara sagalee seena otu reediin taane uumaa tokko jalqabu. Sagalee waaqayyo kuni justice salbaajisuu qadhabinnu miti gatii jabeessa beektusin. Bakkuma arganitti hin buusanii beektusin. Isin laalii waa dubbadha malee otu isin laalii waan guddaa dubbadhee nan rakkadha. Karaarra na jalaa bu'uu danda'a. Qoraatti keessa na jalaa bu'uu danda'a. Kanaaf ufan eeggadha dubbichaaf. Yesuus gooftaadha. Soko valida. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. 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 Miira kuma qabaate ati nama jabaadha attiin jedha. Ati dadhabduu miteedhaani. Hallelujah. Ammas walii keessan qabaate akkasidha. Ani nama taraa miteedhaani. Ani nama jabaadha. Hafuurri waaqayyo jedhaani. Na keessa jira. Na keessa sosocho'a. Hallelujah. Yes. Amen. Mee warri isin keessa jiru. Amen. Yes. Oromooni akkas jedhee dubbadhe natti fakkaata. Warra loonii fuulatu beekama Oromoon. Warra loon qaban, warra soorisa ta'anii fuuluma isaanii beekama. Isinii galaami. Warra loon qaban, warra sa'a ilmatanii, warra aannan dhugan, warra dhadhaa dibatanii fuuluma isaaniitu beekama. Ati loon qabdaattiin hin jedhan fuulli isaanii akka loon qaban hin hima. Yaa bakka akkas. Amma laan namni hafuurri qulqulluun amma tokko booddee otuu lalamu nama gidduudha ka'e abeek jedha. Kun immoo gaa amma ilmachuu jalqabutti. Hallelujah. Kanaaf waaqayyo guddaadha. Daqiiqaa kana fudhadhu. Sa'aatii jeertuutti fayyadama. Jeertuu kana keessatti garuu waaqayyo waan bara dheeraa karaa dheeraa si adeemsisu hojjeta. Namoota baay'eedhaaf torbee kanatti torbee milkaa'inaa ta'a. Yes. Namoota baay'eedhaaf torbee kanatti torbee milkaa'inaa ta'a. Har'a dhugaa isiniin ba'u nan dhufa baadheen dhufa galataa nan dhufa ani nan beeka dhugaa wangeelaa an nan beeka laa dhagaa namni nama amane. Yes, maabara kuni maabara maaramii miti gareedhaan nuun ta'u. Nama dhuunfatiif waa ta'a. Nama amaneef waa ta'a. Yes, nama otuu laali Yesuus dhufeeti ofii isaati otoo isheen hin barbaadin, otoo isheen hin kadhatin, otoo isheen qonna fayyis goophoo koo ol na qabittiin hin jedhin ofuma dhaqeetu harka irra waamee maal godhe waamee ofii fiibe hin kadhannisin na fayyisi bilisa na baasittiin jedhe ofii isaati waamee goophoo isa yoggaa 18 irraa kaase. Iseen tokko immoo akkasitti yoo akka dubartii sana ofii isaati fedhee barbaade jaallate na fayyisuudha iyyuu baate. Ani garuu humnumaanuu na fayyatu qeeffayya. Yes, I pass. Waddoo baay'ifawusan. Waddoo isinii galeera barbaadee yoo na fayyisuu baate fedha isaa yoo ta'e iyyuu baate ani garuu nan tuqaa gaafan tuqe immoo bilisan ba'a jedhe. Hey! Olatos laate amas. Amiin jetta. Harka kee ol fuudhi. Amiin jedhigaa. Yes. Kanaaf kana waaqayyo jechuun waan ati dandeessu, waan humni kee danda'u, waan firri kee danda'u, waan biyyi kee danda'u kan danda'u otoo hin taane waan namni hin dandeenye isa danda'u jechuudha. Ganama kana waaqayyo waan ati hin dandeenye tokkotti akkasii darbu natti meera. Olato soka maya. Yes. Hallelujah. Yes. Argaan jira gaama. Amma gaafulli namaa baay'ee geeddaramaa jira. Rabajibas. Shakota si mahado. Hallelujah. Amen. Akkas jedhame waaqayyo jechuun jedhame. Waanan an danda'u kan naa danda'u qofa otoo hin taane kanan hin dandeenye kan naa danda'u jechuudha. Waan dadhabde jira, waan lafa keessa jira, waan hin ta'u jette jira, nan danda'aa jedha waaqayyo.
Hello! Nandanda. Sababii kanaaf nan dubbadha gam. Yes. Qophaa'uudhaas. Qophaa'uudha. Namni isin gidduudha dadhabu hin jiru. Harka qabdanii kaastu. Hin qaqqabsiiftu. Lafa kakuusaa nama ga'u jira. Namni akkasii soo jiraate har'a lafa kakuu ga'a. Yes. Harka isaa qabaate ani sii jiran baddu jedhani. Yesuus jedhani. Na qabee na dabarsaa. Ati si naftutti hin jedhan. Yesuus ጌታ ነው. Isinii galaami. Kanaaf akkas godhu. Waaqayyo waa godha ganama. Yes. Akka waa ta'u natti beekamaa. Yes. Akka waa sii ta'u akka amma jirtu natti beekamaa. Ameen. Siin galle. Daandii haala amma jirtu akka ati itti fufu. Dhimma kee waaqa akka xumuru natti beekamaa jiraan. Jeelaa diibos. Nan arga paastar namni baay'ee waa'ee keetiif dhaabatee waaqa utuu galateeffatu. Nana manala. Torbeen dhufu mana dubartii tokkotti. Torbeen dhufu mana obboleessa tokkotti. Torbeen dhufu waldaa kana keessatti. Ameen. Torbeen dhufu torbee ililleeti. የሚመጣው ሳምንት የእልልታ ሳምንት ነው። Dubbii waaqayyoon isinitti dubbadha. Sagalee waaqayyoo namni tokko ariifatee akka na dubbisuun barbaada. Akka ariifatee na dubbisuun barbaada. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 26. Namni tokko ariifatee naaf haa dubbisu. Na dubbisa afaan Oromoofaatiin. Na dubbisa isarra dhaabadheen dubbii waaqayyoo dubbanna. Akkasuma immoo namni lammaffaan immoo wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 26 innis hamma 29 kan jiru na dubbistu. Isuma kana duwwaa barbaada. Waaqayyo maal naan jedha beektus miila dhimma keessan wajjin walitti si fidu dhufa naan jedha. Ameen. Ilaa waaqayyo kana naan jedha. Miila dhimma kee duukaa walitti si fidutu dhufa naan jedha. Ameen. Laala ani maal akka ta'e hin beeku. Torbee darbee wayii tokko keessa miila tokko dhufee dhimma kooti walitti na fide. Isuma dhugaa. Waan isinitti hima miila tokkotu dhufee waa wajjin walitti si fidasi. Ameen. Dubbisati. Amma 26 hima dubbisa. Akkas jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin nan dubbisa. Isaanis Yoosef amma illee jira. Guutummaa isaanillee Yoosef amma illee ni jira. Guutummaa biyya Gibxi irratti isatu seerrata jedhanii Yaaqoob abbaa isaanitti hin himan. Inni garuu na'ee waan jedhu hin wallaale. Waan isaan dubbatanis hin amanne. Haa ta'uyyuu malee yeroo isaan dubbii Yoosef isaanitti dubbate hundumaa itti himan. Yeroo isaan dubbii Yoosef isaanitti dubbate hundumaa abbaa isaanii Israa'elitti yommuu himan. Biyya Gibxitti akka ittiin isa fidaniif konkolaattota. Biyya Gibxitti akka isa geessaniif konkolaataa Yoosef isaaf erge yommuu arge. Lubbuun isatti deebi'e. Lubbuu isaatutti deebi'e. Ameen. Haleluuyaa. Lubbuu isaatti maal ta'e? Waaqayyo kana jedhee har'a kun dubbata. Meen dubbata jedhaaga. Luqaas na dubbisiitii na fida. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 26. Boqonnaa 2 lakkoofsa 26. Just 29 na dubbisee dhiisuu dandeessa nan dubbadhe tokkoon. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Booddee akka wangeelaan dubbifne calminne akka lallabuun barbaade. Kanaan dursa Fayyisaa Gooftichaa isa abdachiifame. Utuu hin argin akka hin duune Hafuurri Qulqulluudhaan isaanitti mul'ifamee ture. Amma immoo Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamee waan qulqullummaatti ol gale. Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Maaramii fi Yoosef
Maaramii fi Yoosef akka seeratti isaaf raawwachuudhaaf akka seeratti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusin mana qulqullummaatti ol galchan. isaan mucicha fuudhanii mana qulqullummaatti galchan. Yommuu Simi'oon mucicha fuudhee kaasutti baate Waaqayyoon galateeffate. Waaqayyoon immoo galateeffate. Egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki. Isan barbaadu argeera. Ameen. Har'a Waaqa akkana siin jedha. Isa barbaaddu sana argiteedha. Ameen. Sarrattan dubbadha. Ameen. Isa barbaaddu argiteedha Waaqayyo. Kanaaf ganama kana Waaqayyo isa barbaaddu argitaa siin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Ergaa kana gaarii godhaatti namni si bukkee kun akka inni irraanfannetti, akka hin dagannetti, yoo addanaa ba'u seexanni akka hin joonjesinetti, akka gidiraatti himnetti akkasittiin jedha. Isa barbaaddu duukaa wal argiteedhaani. Waaqayyo akkana siin jedheedhaani. Isa barbaaddu wajjin wal argitaa. Haleluuyaa. Namni gaarii godhee siin hin jenne yoo jiraate iddoo irraa geddarachuu hin dandeessu mirga qabdu. Yesuusif galanni guddaan haa ta'u. Tokko bara isaa guutuu hin dammaqu waan ta'eef iddoo irraa geddarachuu mirga guutuu qabdu. Inni bara isaa yaa eeggatu. Kanaaf harka isaa qabiiti isa barbaaddu duukaa wal argita siin jedha Waaqayyoodha. Amiin haleluuyaa. Kanaaf dubbii Waaqayyoo gaafa dubbatu seenaa jara kana dubbachuu miti. Yaaqoobii fi Yoosefitu wal arge isan dubbachuu barbaada. Istoorii isaa dubbachuu barbaadu. Galanni Yesuusif haa ta'u. Waa tokko isinitti himuu nan barbaada. Ganama kana Waaqayyo isa barbaaddu duukaa walitti si fida. Bakka dubbadheen jira abiddi xinnoon tokko jiraannan nama kana hunduma bira ga'a. Kanaaf warra akkasii yoo jiraatan reedinaa ta'a. Kanaaf dubbii kun kan dubbatu sagalee Waaqayyoo kun gaarii gootanii akka dhageessanan barbaada. Yoo isin dubbattan yoo isin amantan nan dubbadha isiniin jedheera. Yookiin immoo xinnuman dubbadha jedheera. Kanaaf dubbachuu nan barbaada keessa koo guutaa jira. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kana waa'ee abbaa isaanii waa'ee Yaaqoob hin beektu, waan ragaa qabu hin beektu, waan misikirinatii qabu hin beektu, waan ta'e hundumaa hin beektu. Kanaaf ani fokusiin koo inni guddaan dubbii wal arguu irratti dubbachuu barbaada. Wal arguu irratti isa barbaaddu argita jedhe Waaqayyo. Kana booddee namoota baay'eetu waldaa kana keessaa imimmaan isaanirraa haqama. Kana booddee namoota baay'eetu sabas ta'ee jiru kana saba koo kana Waaqayyo imimmaan ija isaanitti haqa. Maaliif jennaan Waaqayyo isa barbaaddu wajjin walitti si baaseera. Torbee kam akka ta'e hin beeku, ji'a kam akka ta'e hin beeku, namoota baay'eetu garuu waan barbaadan duukaa, waan Waaqayyo irraa ta'e duukaa, waan hafuura qulqulluu irraa ta'e duukaa, namoota baay'eetu wal arguu jalqaba. Jeekaan dibos. Kanaaf dubbiin Waaqayyo kun gaafa dubbatu gaaf tokko mucaa isaanii yookaan immoo ijoollee Yaaqoob qabu keessaa tokko Yoosefidha. Waa'ee Yoosef dudduuba deebi'ee hin dubbadhu ammas irra deebi'ee hin dubbadha. Yoosef garuu mucaa abbaan isaa jaallatu, mucaa dhaabbata tolu, mucaa bareedaa, kakuu fi abjuu qabudha. Waan isin dhiqu keessa abjuun inni qabu sun mana abbaa isaa keessatti illee adda isa gochuu jalqabe otuu hin raawwatin. Maaliif jennaan abbaan isaa ka'ee uffata qoloo dhedheeraa itti uwwisa turedha. Warra kaanirraa uffataan adda godhe. Maaliif jennaan apostolii waa'ee kana hin beeku. Uffanni Yaaqoob Yoosef yeroo san uffatu uffata luboonni uffatanii eenyufuun hayyamamu. Seerri diigamee garuu Yoosef uffata sana uffatu. Har'ala seerri tokko diigamee si waata. Uffata qoloo dhedheeraa kan jedhu kahaanotatu uffata, lubootatu uffata. Abbaan karaa deemu abbaan arginu uffatu, nama kakuutu uffata. Waan namni kakuu uffatu si uffachiisa Waaqayyo. Pass. I let us see pause. Seera jira kan namni darbuu hin dandeenye higgina bara. Seera sanarraa kan ka'e qoloo dhedheeraa Yaaqoob Yoosef uffatu sana eenyuun uffatu? Ijoollee Yaaqoob warri kun abbaa tokko irraa dhalatan, haadha tokko irraa dhalatan. Namni ijoollee isaa yeroo baay'ee hin beektu yoo lakkuufaa dhalatan. Yoo immoo mana tokko keessatti baay'ee jiraatanii uffata akka uffata kararii tokko waan wal fakkaataa halluu tokko akka namni bituuf hin beektu. Abbaan isaa garuu warra kaaniin halluu tokko bituuf hin danda'u. Seeratu dhoowwa. Yoosef garuu kakuu diiget, seera diiget, kan dhufe haa dhufedheet, isaaf mala hedheet, uffata qoloo dhedheeraa kana egaa kophaasaa uffatee deema. Gidduu kana waan kophaatti sii ta'u tokko jira.
Posa kiva allodas. Adda kana marra. Har'a wanti adda si godhu tokko dhufeera. Eenyuun uffatu eenyu biran jiru. Uffatichi mana lubootaa keessa jira, mana mootummaa keessa jira. Gurbaa miskiina tokkotu uffata san uffatee deema. Eenyu kun ittiin jiru. Adda isa gochuu kan jalqabe mana abbaa isaatiif uffata isaarraa jalqabe. Ilaame ati akkuma warra kaanii jiraachuu dandeessa. Buddeena namni kun nyaachuu dandeessa. Mana kiraa keessatti jiraachuu dandeessa. Sharaa kana keessatti waaqeffachuu dandeessa. Waan adda si godhu garuu sii dhufeera. Argaan jira nama baay'ee irratti. I believe I posa kivas. Namoota baay'ee irratti waa argaan jira. Wanti riyyaa keetti adda si godhu, obboleessa keetti adda si godhu, maatii keetti adda si godhu, waa warra wajjin teessee waaqeffatu kanatti adda si godhu. Harki tokko sii dhufeera. Nama gidduudhaa kophaa kee ameen. Yes. Iyyati naa dhufaa jira jedha. Maqaa Yesuusin jedha. Naa dhufeera. Naa dhufeera. Naa dhufeera. Waatu dhufeera አሜን። ልዩ የሚያደርግ ለየት የሚያደርግ ሞገስ፣ ኃይል፣ ቅባት የስ ዮሴፍን ልዩ የሚያደርግ ከሌሎቹ ጋር የማይመሳሰልበት ከሌሎቹ ጋር የማይወዳደርበት ብቸኛ የስ ኢላሜ dubbadhu jedhem waatu ta'aa jiran jedhem ani amane waan arga kunoo waaqeen dura isaa dhaabadhu ragaa kooti harka namaatti waa laatamaera fuudhi sii laatamaera fuudhi sii laatamaera waa tokko sii laatamaera yeelaatiamos me'iyyati haleluuyaa jedha jedhamayyu haleluuyaa jedha yes Yosefin adda kan godhu uffannaa isaarraa jalqabe gaa. Qe'eetti jalqabe, mana abbaa isaatti jalqabe, uffannaa isaarraa jalqabe, qoloo dhedheeraa itti uwwisa ture. Lamaan nama አይፈቀድም እንደ ሕግ አይፈቀድም መጣላት አለሱ wanti eenyu fuudha hin hayyamamne abbaa mul'ataatiif hin hayyamamu. Wanti eenyu fuuna hayyamamne gidduu kana nama kaayyoo qabuuf, nama mul'ata qabuuf, nama kakuu qabuuf hin hayyamama. Kophaa kee nama si bukkee jiru aarsaa akka jedhe naa hayyamameeraadha. Jedhayyati naa hayyamameeraadha. Haleluuyaa. Wal ciqilaatii kan keen beeku waliin jedha. Kan koo garuu jedhaani naa hayyamameera. Haleluuyaa. Dhagaa jirtumi isa booddee mucaan kun irratti inaafan baay'ate gaa. Gaafa adda ta'utti kaatu lolakka agaa. Adda ta'utti ka'eeti. Gaafa lolamtu ani maaf na lolu, Pastor Apostle maa na lolu, maa na ari'atu, maaf hin joonjaa, maaf hin jooran jedhin ati adda. Ati adda. Maaf rakkini natti baay'ataa hin jedhin ati adda. Bar tokko teessoo teessee maal dubbata yoo man rakkanne yoo man joorre yoo mana kiraay kafaluun dadhabde yoo har'a kiraay kafaluun dadhabdu malee akkamitti taa boruu akkamitti dubbatta gamoo guddaa keessa teessee nama tokkoof akkamitti dhugaa baata ambar tokko kiraay kafaluu dadhabeen akkana ta'e akkamitti etta kophee bitachuu dadhabde attamitti borummoo gaafa waaqa nama guddaa si godhu akkamitti waa'ee kophee nama jajjabeessita sittimoo wanti ta'e hunduu gaarummaadhaaf sirratti ta'e. Ani amaneera. Innati keessa jirtu kun hundumtuu liiftii keetti. Iyyati liiftii koote dhaamese. Yes. Kanaaf mucaa irratti lolli baay'ate nama gidduudha. Chaalenjiitti baay'ate, ari'atamatti baay'ate. Yaa namatti baay'ata beektusi. Yaa namatti baay'ata. Itti baay'ate. Injuu danqame. Gaaf tokko garuu akka sedhe abbaasaa gara gabaabsutti gara dubbii koo ijootti galuun barbaada. Abbaan isaa akka sedhe dhaqee ijoollee kana laalee beektu sin. Fagootti arganeedha. Ijoollee baay'eetu karaa sana deema. Namoota baay'eetu karaa sana deema. Naggaadota warra miidiyaa min dabalatee. Yoseefi fagootti argan. Maaliif fagootti argan beektu sin? Uffata irra jirutu warra kaanii waliif fakkaatu.
Yoosef fagootti argan kan jedhu hojjaasaa argan miti bar. Waan inni uffatee jiru argan. Ilaalaniiti kunoo dhufe abbaan abjuu jedhan. Abbaa abjuu kan jedhe waa'ee abjuu kan dubbate inni tureera. Abbaa abjuu kan isa jechisiise isa uffatee jirudha. Isa sirra jirutu abbaa abjuu si jechisiise. Atoo gaaf tokko ganama wayii dubbattee dhiiste innuu ganama wayii dubbatee dhiise maal gochuu waggaa meeqa dubbatama irra jira gaa. Egaa gaa kottaa gaa erga kanatti darbee booddee qabanii mucicha takka maal keessa takka boolla keessa boollichi bishaan waan qabu se'aniidha sagalee waaqoo gaafa dubbatu achi keessaa baasanii gatii nuu baasa jedhan. Argitaniittu gatii qaba namni kun jedhan. Haaleluyyaa. Horiitti geeddarachuu dandeenya jedhan. Waa'ee gatii immoo gaafa dubbiftanii seera uumama boqonnaa 15 lakkoofsa tokko gaafa laaltan gatiin kee baay'ee guddaadha kan jedhu Waaqayyo namaaf gatii laate. Kanaaf akkasumaan hin badu kun gatii qaba jedhetu jedhanii dhufan. Qarshii 20tti isa gurguratanii naggaadonni warra miidiyaa mana Booxifaar akka kan hin beektu isas dhiisaa gaa. Garuu fidanii dhufanii uffata isaarraa baasaniitu uffata dhiigan makame dhagaa jirtu uffata dhiigan makame kootii dhiigan makame baatanii dhufanii. Isa uffata kakuu qabu sana uffata warra kan keessa adda isa godhu sana dhiigan makanii fidan. Hin balleessan. Daa'imeetu godhan. Kakuu sana balleessan. Argiteetta dhiigan balleessan. Inni dhiigan bade dhiiga Yesuus hin deebi'e. Ameen. Dhiigan bade beeku. Dhiigan bade. Kanaaf amma immoo uffata isaa guuranii fidan. Kunoo jedhan soba miti kan dubbannu jedhan. Amaaketaan nyaatame bineensi caakkatiin nyaatame waa isa abdii kutadhu ittiin jedhan. Abbaan isaa garuu hin eega. Yes. Jireenya kee keessatti ragaan baay'een akka waan taane yoo jiraate iyyuu misikiriin baay'een dhaabatee yoo masakkare iyyuu haalli jireenyaa baay'ee waa dubbate iyyuu na dhaggeeffadhu. Inni xeeddu sun inuma ta'a. Migarmaachuu nagar misikirii soo maxxu ragaa qabatanii dhufan. Nyaatameera gurbaan jedhanii baatanii dhufan. Erga ragaa baatanii dhufanii booddee dhagaa ragaa baatanii dhufanii abbaa isaatti kennan. Kunoo ilaali uffata isaa yoo barbaadde dhuguma nyaatame mucaan kee du'eera waan isaa raawwatameera. Sichi waa'ee isaa hin yaadiin. Sichi waa'ee isaa hin abjootiin. Sichi waa'ee isaa yaadaan qabaatiin. Waa'een isaa xumurameera jedhan. Ragaadhaan waan qabatamaadhaan hin nyaatamen jiru jedhan. Gaaf tokko Waaqayyo dubbii garagalche. Biyyi beela'uutiin malle Kana'aan hin beelessetu Gibxi keessatti waa walitti qabe Waaqayyo. Biyyi kakuu Kana'aan turte. Garuu Gibxi keessatti wanti nyaatamu argame. Koottaa isas hin dubbadhu. Gaaf tokko garuu fiiganii dhufan. Abba Yoosefin bira ga'anii Yoosef isaan beeke isaan wallaalan isa jedhu waan baay'ee waan hin dubbadhu nan qaba. Na dhagaa. Gaafa gara Gibxi gadi bu'anii midhaan bituudhaaf gaafa gara Gibxiitti gadi bu'anii akkas jedhan. Gurbaan gurgurre suni akka hin duune silaa nu walii keenya hin beenna. Yoo tana garbicha taatee balbala namaa eeddii argannaa jedhan. Isinii galee garbicha yookaan isaanii namaa dhiqaa jirti yookaan mana namaa eegaa jirti yookaan immoo qamadii nu binnu kana kumtaalan baatee deema yookaan immoo gaangoo nu qabannee deemnu kana nu harkaa fuudhee warri ittisu isa ta'uu danda'a. Hin deemna kaa'edhaniitu keellaa mandarichaa gaafa gaani warra balbala eeganitti dhufaniitu Yoosefin keessa jira jedhanii gaafa laalani inni achi keessa hin jiru. Lafatti si eega sana hin jirtu mati. Diinni kee si eegaa, namni si eegaa, jalloonni si eegaa, seexanni miseensonni seexanaa si eeguu danda'u lafa isaan itti si eegan ati hin jirtu. Harka kee kaasi ani achi hin jiru jedha. Iyyaayisiisaan achi hin jiru jedha. Waardiyyaa balbala eegu hunduma keessa ilaalu achi keessa hin jiru. Addanas hin jiru jedhan. Ilaame gidduu kan akkas jechuutti ka'u inni achi hin jiru. Isheen achi hin jirtu. Look at me. Akkasedhan sanboodde. Akkasedhan sanboodde. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yoo kana keessaa dhimne immoo jedhan nama waardiyyaa balbalaa warra keellaa mandarichaa eegan ilaalanii dhaban. Amma jedhan yoo baay'ateedhan amma yeroo gaangoo qabanne waliin gallu warra nu harkaa fuudhu jira isaan keessa jira gaa'edhan. Gaafa laalanii achi keessa hin jiru. Isa qofaa miti darbaniitu akkasedhan. Midhaan bituudhaaf dhufaniiti midhaan gatii kafalaniiti warra magaazanaatti kumtaala baate magaazanaatti gara gaangootti hin beektumii hin beektu warra waa baatan
Yoo baay'ee baay'atedha. Achi keessaan dhibu jedhan. Jedhanitti warra kumtaalan qamadii baatanii fiigan keessa ija keessa laalu. Achi keessas hin jiru. Hin jiru inni achi. Iyyaatti ani achi hin jiru jedha. Kiristaanni jabaan tokko harka kaase ani achi hin jiru jedha. Hin amantaa. Hin amantaa. Lafa namni si herreege sana hin jirtu. Lafa ikoonomiin Itoophiyaa si herreege hin jirtu. Lafa haalli si herreege hin jirtu. Achi keessaa butee si baas. Butee si baas. Si baas. Amani si baas. Iyyaayisi isaanii beeraadha. Yoo dhibee kaasharii ta'etu saantima namaa funaan jedhanii gaafa dhaqanii gaafatanii hin jiru. Homaan jiru. Jedhaniiti dhumarratti gaafa ol galanii teessoo irra taa'ee jirani. Akkasidha dubbii Waaqayyoo. Inni isaan beekee isaan garuu isa beekuu hin dandeenyedha. Obbolaa wajjin dhalatan namni akkamitti wallaalaa? Namni isayyuu namni 11 immoo nama tokko akkamitti wallaalaa?